Wave Studio. Kanti wasato mali sato jechuun nuti hojii ni beekna maalis ni beekna oguu beekne of gadi goonu nurratti wannoo jedhu barbaadu akkamitti buraayu keessatti akkana taana oromiyaa keessatti to harka ishee keessatti qaama ishee keessatti muki caccabee jiru akkasittiin doktoroonni akkuma waan haguma ilmoo bineensaa tokkollee bineensaaf illee rifataan hagana illee rifachuu danda'an hospitaala sana keessatti jechaadha ijoollee isheedhaaf eegasii kan gara kanatti itti dabarsine jechuudha. Nuyi bulchu jennee kaawwannee jirru ajaja fudhatanii akka gochuutti jiru waan ta'eef waan kana gochuutti jiraniif ituu ifa baasanii nutti maniiti qabsoo keenya gara tokkotti deeffannaa. Kanaan alammoo yoo nu dhiisanii bareedaa haga yoomiitti akkasittiin dararamaa jiran nuti haga yoomiitti du'aa jiran haga yoomiitti reebamaa jiran. Akka abbaa aanga'oo tokkootti artistii Oromoo funaanuu dhaansisuu akkas godhan kanaaf sila adabee kanee artistii Oromoo akka waddeessa boroo gola keessa keeyyanee isaaniif sila golga yookaan waan isaan irratti argamu isaa argamuu dhiisi waan isaan irratti argamu ka eegamu sila maal jennaan artistii Oromoo warra dhammoo aangoo baay'ee bifa emotional ta'een emotional biyyi bulfantu jiru emotional taate yookaan aariidhaan dallansuudhaan yookaan funaanaa FPP taatee biyya bulchitu. Sila biyya bulchu tokkotti namoonni tokko emotionalidhaan dallansuudhaan waan adda addaa itti fayyadamee akka aariitiin artistoota keenya dhaansisaa kaleessa kanaan dura funyeen akkas dhaanante konkolaataa isii caccabe Hacaaluu akkas aggabamaa ture Caalaan akkas aggabamaa ture akkasumas namoonni maqaa isaanii dhadhaamiin kaawwanni isaanii mudhatan hedduu jira. Kuni waan itti deemamu jiru gara fuulduraadha. Maaltis dhagame kan jedheefi anatti miti ka'uu dhagaa uummata Oromoo mana keessa jiru guutuu godhaa qaba. Maal jennaan garamitti akka biyyi tun deemaa jirtu garamitti akka deemamaa jiru as Oromiyaa keessatti wanti kun kan ta'e. Burraayyuu waa Meqelee deemteetii miti hoteela eebbisu waa Bahar Daar deemteetii miti yookaan Goojjam Gondar deemteetii miti talitu mana isii Oromiyaa keessatti akkas taate. Kaleessa lafa rifataa nama rifataa bara turre san keessatti akkamitti akka turre beeknu bara kanaas bara sila nama kennaan bulla jennu aariidhaan dallansuudhaan ka'anii artistoota keenya irratti aggaamii akkasii kana geessuun waan garaa nama nyaataatii waan nama dallansiisaatiilletti namni wayakkuu danda'a gaafa namni wayakke gaafa namni waballeesse akkaataa itti adamuu qaba seera jira seerri nama dhaani bulleessi burkuteessi hin jiru. San irratti isii dhaltu intala teettee fincooftu irratti akkas ta'uu jechuun kun waan nama dallansiisu. Kanaafuu garamitti akka deemaa irra jedhu kan yoo laalle ifa dukkana keessaa ka ammoo ifa fakkaatu kafi ammoo dukkana keessaa jabne waan kana deemamu jirra. Walumaa galatti wanni kaleessa ta'e kun as Oromoo keessaa Burraayyuu cinaa kana kan kaleessaa caala gaafa nama keetiin bultu akkasii lafaaf nama rifataa gosee takkaa gadi baatee gammachuun sirbitee adoo nama hin geenye weellistee hojii keetii eebba keetii qoqqoo fi gurgurattee intala jiraatu jirtudha. Sagalee fi kana gadi baatee har'alle kan gadi baatee burraaqqee deebitee hojii fi hojjettee deemne teete kan kaleessaa caalaa jechuudha. Kan kaleessaa caala. Kaleessa abbaa biraatiin beenna wayyaanee akkasii waliinna adda wayyaanee hin jennu. Wayyaanee keessaatii akkas ta'u jira. Kanaafuu wanni waliigalatti wanni akka waliigalaatti ilaallu sooressa dhabuu kenna akkas nu godhe. Horiinuu gaafa sooressa hin qabne hin galu waraabessan nyaate fita. Tissee jechuun Tissee jechuun tissee gaafa hin qabne waraabessas nyaata. Horiinuu warra sooressa qaba. Ka isaan bahee galuu qaba. Tissee qaba. Tikara battuu akkas nu godhe adoo keenya jechuu kennumaa akkas ta'uun kennumaa nyaatamuun aadi malee biyyi immoo akkaataa kanaan hin durfamtu biyyi akkaataa kanaan hin dursifamtu
biyya kan bulchuu danda'uun gosee takkaayyuu bulchiisaaf tasgabbii ka isa arrabsullee ameenii fudhachuudhaan ka isa lolullee ameenii fudhachuudhaan yoo hin deemin malee funaantuu FB yookaan fuula miidiyaa teetee biyya bulchuu hin dandeettu gosee takkaayyuu bulchuu hin dandeettu dhugaa sitti hima. Kanaafuu namni biyya bulchu tasgabbaa'ee asiis ilaalee ka arrabsullee kasaati ka isa saadullee kasaati ka isa waan fedhullee isaati inni yoo garaa bal'atee danda'a ta'ee biyya bulchuutti jiru biyya miti gosee takkaa bulchuu hin danda'u namni gosa kana. Kanaafuu haalli itti deemu jiru kun badaadha. Kanaafuu yoo biyya bulchina ta'ee tasgabbiidhaan waan FB irraa banee funaananii akka biyya bulchu tokkotti ta'anii emotional ta'anii walitti duuluu kana dhiisanii yoo biyya bulchan taate tasgabbaanee galtaanee goseeyyuu akkasiin bulchan. Kanaafuu akkaataa kanadhaa garitti deemu jiru kun nu yaachessa kaleessaa yaadne ammallee yaadaa deemuu qabnu uummata Oromoo qabnammoon qabsoon akkaataa kanaan hin ta'u itti dhufa. Baga haftee obboleettiin teessullee hafuusii waan tokko boru kan biraatti qaxxaamura haga sanitti ammoon artistoonni keenya kan kaleessa wabii biyya kanaa ta'an Oromoo qofaaf miti biyyuma Itoophiyaa biyyi baantu sanaafuyyuu kan wabii bee artistii uummata Oromooti. Kanaafuu artistoonni Oromoo ammallee akkuma kaleessaa lugaaba keessa ta'anii asirraa achiidhaa ta'uu qabatu. Artistiin ammoo kan jaalatuu fi kan gaafa dhufee Abrahaam Birruu mataa isaa hagam tuqinitti yoo dhufee qaama kee tuqinitti kan jaaladhuun faarsaa mooti paantii isaa waliin jalqabee faarsuu danda'a. Dhaaba faarsu jaaladhe maqaa isaatiin faarsuu isaa yookaan paartii jaaladhe faarsuu hin danda'a. Gaafuma nama hin yakkin, gaafuma nama hin tuqin, gaafuma nama hin arrabsini yoo dhaaba jaaladhu san faarsiidhaan badii hin qabu kuyya kan jedhamu. Dabri waan biraa akkaataa odeeffannoo dhageenyanitti qaama abaa'oo kiyya, bareedaa kiyya, lookoo kiyya, midhaagaa kiyya jechuun nama adabsiisu, nama caccabsiisu, nama reebsisu. Yoo ammoo kanan jaaladhu maaf hin faasine, maaf hin dhaadanne, maaf akkanan teereettu kun dogongora. Kanaaf horii bulii deema. Gaazexeessituudha isheenillee hawwii gaafachuudhaaf as jirti hospitaala kana keessatti masarat miira maaliis dhaga'ame wanti hawwii irratti ta'ee maal nama barsiisa? Miira gaabbiitti irratti dhagahama baay'ee nama manufti dubartii irratti yakki akkanaa gochi akkanaa raawwatuun isaa kan immoo hawwii irratti hawwiin nama jaalala nama barsiisu nama tokkummaa fi waa'ee oromummaaf nama irratti duutuudha. Ishii irratti wanti akkasii raawwatuun isaa immoo baay'ee laphee nama cabsa baay'een gaddee jira. Kanaaf sanummoo diina alaa dhufee hin taane nama afaan Oromoo dubbatu nama aadaa kee beekuu fi nama isaan beeku raawwachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Miira gaddaa natti dhagahama jecha. Filatumi kaleessa haati ishee harmeen isheellee aarsaa kana olii kaffaltee jirti. Waan kun immoo deebi'ee hawwii irratti hoo dabalamu maal sitti dhagahamaati? Kaleessa egaa fuula feesbuukii kiyyaanis gaafadheen ture. Gochisu kan isaan akkanaa kan kaleessa irratti raawwate deebi'ee ijoollee koorratti ni raawwate yaadeen turree jettee yaanitti deebistee jira. Ilfinesh qannoo jechaadha. Baay'ee gadditeerti isheenis dhukkubsattuudha. Caalaatti immoo akka miilli ishii cabuu akka gadditu taateeti jirti. Kanaaf deebi'ee kan yaadne jijjiiramni kunii dhugaa seetan ijoollee kiyyaas fideen yaada jedhu kaaste baay'ee nama gaddisiisa. Mootummaadhaaf maal dhaamtaa? Uummata biyya kanaaf maal dhaamtaa? Ani beeku kaa mootummaan biyya kana bulchu namoonni inni bobbaasu lafuma kanatti nama reeban taanaan biyyi kun boruun isaa egereen isaa anaafis siifis namoota kan biroofis wabiin nuti qabnu tokko illee hin jiru jechaadha. Poolisiin nageenyaa kee eegsisuuf ergame gaafa akkasitti caccabsiisanuu dubartii akka bufaa mataa keessa galsi dhahaa mataa kee dabbasaa keessa harkisaa boollatti gatanii gaafa deeman qaama nageenyaa achi warra jedhan namoota baay'eetu ragaa bahee namoonni achi jiran yoo waan akkasii argitu atis jiraachuun keessi jibbisiisa wabiin borus eenyu akka hin taane fi egereen biyya kanaas gaaffii keessaa fi yaada keessa akka galchu taasisaa jechuudha. Kanaaf mootummaan hanga danda'een wantoota akkanaa kan rakkoowwan akkanaa kan sirriitti qulqulleessee
borus akka hin deebineef yoo danda'ame jechaadha. Waan nama barsiisuuf sababa isaa ka'umsa isaa eenyu kana raawwate kan jedhu sana adda baasee ifatoo godhee fi uummanni kun borus wabii inni qabuu fi jireenya isaatiif akka gaggeeffatuuf akka bira dhaabbatuu fi akka boruutti mul'isuu yaada jedhuun kaasee jechaadha. Baay'ee galatoomuu fi namoota beekamoo artistoota Oromoo irratti ta'ee hiika maalii kennaa kun immoo maal akka eegalee irratti. Hiikni inni naa kennu bilisummaan keenya bilisummaa sobaa ta'uudha. Dubbiin kun hawwii irratti ni eegallasii galee eengadda jalqabanii bubbulanii guyyaa lamaaf sadan tokko jechaadha. Kan hawwii irratti raawwatamu gin xiyyeeffannoon isaanii maal akka ta'e baay'ee ulfaata. Ani yeroo jalqabaa aannan dhaqee fide beektee makiinaadhaan saayitiin argatte lubbuudhaan nafti dheeraa maaliif akka malee baay'ee miidhamtee jirtu. Hospitaala Abeetuttis gaafa geessinu jarrileen nagaa marabbiilee nu gaafachuu didan. Lafa ciibsan jechaadha wanti nu kanarra. Simmintoon mara ciibsanii sana booda Daawit Taaddasee ijoollee hedduu irratti haasofne achi akka baatu nama baay'ee namas 65 akkasi isteediyoomii keessatti fudhatanii doktariin gurguddaa jiranii Piroofeesar Faawoleedhaan reeban. Nutis sagalee qabnaa si galee isaan yeroo sana dhuunfaadhaanii bakka yeroo isaaniitii humna isaanii si agarsiisu nutis sagalee qabna artistoota. Kun hojjetu qabne gana waan baay'ee dhufa. Uummanni nu faana jira. Nuti uummanni amannaa malee mootummaatti hin amanne. Uummata immoo sirriitti nu faana jira. Kanaaf uummata Oromoo isin jaalannaa homaa jechuu miti kan akkas ta'uun Oromoo kana miti waan baay'ee dabarseera. Nutis gana lubbuu keenya kenna waan sodaanuu hin qabnu amma boodas itti fufna waanuma barbaanne kan filannus immoo barbaanne filannaa malee humnaan waan nu godhani. Nama hojii isaa kabajdaa malee humna isaa minaaman uffata minaaman waan nu galii jira. Amma yeroo samuuti yeroo qaroominaati malee amma Oromoos dhufe akkas nu godhaa. Nama isaan sodaatu hin jiru ammas dubburraa akkasitti isaan hin sodaatu akka maaliyyuu lakkaa'u. Nama samuudhaan kabajdaa malee daddabannaadhaan hin kabaju. Ayyaalli jaaris rabbi siyaa fayyisuu ifaan. Nabsee keessirraa baasnaa nan jedhe. Kanaaf isaan beekaniidhaan natti taphachaa turan ammaarra. Kanaaf amma jechuun abdii nama kuchisiisu beekta. Dubbiin kun waan garamitti nu keessa sitti fakkaatee jira. Ani hin beeku waan isaan yaadanii. Jechuun nuti Oromiyaadhaaf hin hojjennaa uummata keenya faana sirbaa taphachaa turre. Hawwii waliin namoota turanii fi reebichi irra qaqqabe keessaa tokko koomeediyaan Liji Yaareedidha. Liji Yaareedis hospitaaluma hawwiin keessatti argamtu kana keessatti argamana waliini. Jechuun nuti taphachaa turre hawwiin sirbaa turte jechuun walumaan taanee gara xumuratti nama hundumtuu kan deemus deemee kanaaf immoo waliin taphachaa turre sirbinaa maal jechaa akkuma Oromoo akkuma maatii waliin taphachaa turre kufanii mana cufanii wannoo jedhu mucaa tokko reebanii hawwii immoo dhiisii jennaan maaltu si galchee jedhanii dhirayyuu akkasitti rukuttu si gale. Amma guushii rukutanii ayi deemnaan akkas na qabanii na teessisan ammas mana yaalaa geessuuf ka'ee deemnaan afur ta'an na reebanii na qabatanii. Ennaan ishinis soofin beektu turte Dassaaleen beekamaa rukutamaa ture ijoollee biraas baay'ee turanii isaanis reebamanii bakka poolisii waan biraa wannoo jedhaa mataa isaanii wannoo godhaa yoo cochoanii mataa isaanii dhaamnaam jedhee ajajaa ture namichis. Otoo saba biraas rukutee osoo nama biraas rukutee osoo saba biraas rukutee maa miti garuu Oromoo ta'anii jechuun kophaaf akkas ta'uu hin danda'ani si galee. Waan meeshaa qabaniif giruupiif waan ta'anii malee nama sodaa beekus hin jiru isaanis homaa miti jechuun maali jechuun ajjeesuun ikkoo nama dhibu rukuchuun nama dhibu isaan wal gargaaranii jechuun diinaaf dhaabachuu qabu malee waan akkasii nuti isteediyoomii nu fudhatanii hawwiinis ni beekti nama jaarsoliin gurguddaa jiranii turan abbaa gadaas tokko jiranii achi lafarratti gangaladhaa jedhanii wannoo uleedhaan safuyyuun beekanii osoo ishiin uffata aadaa uffattee jirtu
xarabaadhaan ምናምን ቦክሲidhaan afur ta'anii dubartii tokkoof amma isaan kana dhiira jettee wannoo goota poolisii isa tokko humna addaa uffatee isaan sana immoo amma leenjii kan fudhatan jiru miti idaa nuuf leenjii fudhatan amma isaanis wannoo jedhanii aanaanis kophaa achi gidduu na baasanii na reebanii amma buraayyuutti lafa wayinaa kennanii turanii baay'ee dhiignaan Cimata kukutate, nagate, kan ijoollee irra gorraan ijoollee reebanii tika. Achi dasaan inni filantichi tokko karaarraa fuudhaa isaanii nama deemanii piikaappii irra godhanii mana yaalaa deemanii mana yaalaa gargaaruu hin dandeenye achitti karaas cuccufanii akka namni hin dhufnee fi warra namarra dhufanii miidhamanii Lemani, bagaimana dalam berhubungan ini saat ini masih dalam turis. Amma boleh, nano boleh ti harga hospital pakai sakti saat ini nano nak stop deh betul. Ya jangan kamu mana yang akan berani desa ni. Aciti turis mereka ni gapa orang kan beraginya nanti jadi mungkin hospital. Jadi setengah kurang lagi macam. Dalam mana? Manajernya, mana hospital kan? Mana dia masih dekat? Mana dah macam makan di situ ni? Hari kamu. Ya Rabbi, fayyite bakka nagaa akkasii fiduu innanawaa gochi kun yeroo kanatti hin qaannetti yaadde beeytaati. Tasaa wanti kun intaa jedhe yaadeen beeku maaliif kan isaanii waadaa galanii mootummaa duriirraa addanitti kan jedhan dimookiraasii jedhamti. Kun dimookiraasii biyyeessaati. Nama akka harree reebaa tuffachaa gadi qabaa akkamitti namni akka jiraatu ture. Keessumatti immoo biyya alaatti biyya koo Noorweetti noobeelii fudhatanii akka biyya dimookiraasii ta'etti deebisanii lammiilee isaanii akka gochuun amin hin argamu. Amin biyya qabaan nan galaa kanaasitti lafa deemuu qabnee na gaddisiisa. Akka Oromoo irraa yeroo garaagaraatti gaaffiin akkanaa akka qabaa jiran deddeebiin mudataa jira. Akeekinsa maalii taas waan kana? Oromoon dhugaa isaa dhabee jira, eenyummaa isaa dhabee jira. Ammas akkuma dukkana keessatti jiraachuu barbaada. Inni dukkana keessa jiraachuu barbaadu jiru. Namni mana isaatti orma ta'ee jiraatan abbaan eenyummaa keenya agarsiisuu jalqabu. Kanaaf immoo amma ammaatti lubbuun numeera uumamaa tokko miti. Lubbuun meeqatti yaadanii jiraatu akka soddomii shakkoo nyaattee gara kokko ijoolleetti nama dhageessisu. Warra mootummaas uummata biyya kanaas maal gorsita kanarraa dhaabbata? Mootummaa kanaan ofitti deebi'an jedha. Yoo of dhabame ofis badanii nama balleessuu ta'a. Ofitti deebi'an. Uummata keenyaan immoo erga baduun keenyan ollee maqaa qabannee badu wayya. Haati keessa yeroo qabsoo keessatti aarsaa kana oliillee kaffaltee jirti. Bara keetti immoo jijjiirama dhufetti kun yoo ta'u maaltu si dhaga'ama? Gaafa nuyi biyyatti deebitee guyyaa sana nan arga jedhee yaadame. Guyyaa kanatti dubbiin isa duriirraa hammachaa deeme. Darbaan sirraa waan jiruudhaan abdiidhaan ta'e. Amma immoo isa durii caalirra ta'e. Kana irratti gati ga'ee duwwaatu ta'e. Kan akka kun kan sagalee hin qabne meeqa jira. Anillee nama narra irraa Oromoon na bira dhaabbatee. Kan waa tokko hin qabne kan maatii hin qabne kan firaa hin qabne fuudhaaf biyya hin qabne meeqa jira. So isaaniif immoo dubbachuu keenya dirqama.
So ammayyuu duraan jiru kanaan booda namatti xiqqii na fudhateera. Xiqqii dammaramee dhuftee abbaan beekee. Kanaafuu annan fayyamma kun jiru kun. Tole hawwi isin eebba hoteelaa irra turtanii naannoo sanitti wanti kanaaf isin saaxile waan siyaasaa wanti mootummaa kana tokkumtu waltajjii maaliif nurratti biyya dimokiraasii ta'e kan namaan xiqqeen kan kontuksisiin hidhamti dimokiraasiin ani beeku gara dimokiraasii biyya kanaa kanaan dimokiraasiin ani beeku kan keentu kan kontukin mirga keeksifadhu mirga koneeksifadhaadha abbaan barbaade waan barbaade jechuu fi mirga qabu. That's his personal right. Namni nama tuqeen jiru kan isaa faarsa. Abaa'oo faarsanii, oboo faarsanii. Sun mirga dhuunfaa isaaniiti. Abbaan barbaade faarsuu mirga isaati. Erga dimokiraasii jedhamee jiru sun bitamuu hin qabu. Kunimmoo akka namni moorxiiqiidhaan ofitti deebi'uu godha malee hin qabbaneessu. hawwi qalanii dhimma dangoota maqaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii hedduu galateeffadha. Rabbii isaan danda'u. Anis kan hubadhee gaaffideerii koo gaba. Obboleessa keenya Lijii Yaareed jechuudhaan wanti sirra ga'ee si qofaa irratti miti kan inni ga'ee uummata Oromoo guutuu hunda irratti waan qaqqabe. Kanaafuu jechuudhaan yaa waan sitti dhaga'ame miidiyaalee adda addaatiifis ibsiteetta. Mee jechuudhaan maa inni fedhiin jira? Kaayyoon jira maa inni? Maal barbaada Lijii Yaareed? Ani maatan beeka kaayyoo isaanii. Ani Oromiyaadhaaf guddachuu Oromiyaa guddisuun barbaada. Amma qabsoo Oromoo faana malee. Jara faana miti ganaa Oromoo fi Waramoo addaan isii galee amma Waramoo faana qabsuun hayyee jechuun akka nuti sodaannu waan baay'ee ganaa hundu. Hayyee bagalabbiin umrii kee hambisee kana dubbachuudhaaf hojii jaraa saaxiluudhaaf bagalabbiin lubbuu kee hambisee sila kaayyoon jaraa adeemsi jaraa waa biraa ture hadda garuu rabbiin si hambiseera. Obboleessa keenya abshir si jaalanna si kabajana Oromoon guutuu si waliin jira. Hayyee galatoomuu hayyee abshir keessan galatoomuu.